ilmaan sadeen dhagaa keessaa warra loolee akkasuma afran looleetu fiigaa haadha isaanii jaatanii maammadurraa dhalatanii abbaa isaanii hooyyeerraa ilma kutusuu ta'anii hangafi hooyyee dullacha inni kutusuudha hooyyee ilmaan afur qaba dullacha guullee abbuunnoo fi gargaaruu jechuudha. Kanaaf warri isaan kana nuuf deesse gadaameessi isaanii akkasuma eessummaan keenya galata guddaa kuman qabne qabaniidhaa godhee galchanni. Latin isin. Guyyaa har'aarraa baatee daga sadii dagaa kannoo sadii dhalee jaarsoo muumee fi nooleedha. Nooleen sadii dhalee Oromoo bulchaa fi haalee gargaaruu eessimansaa kana waliin dhiyeessanii guddatee walii wajjin taa'ee horee dagaagee jaarsoorraa hamma direedhaa karaa ibitti ol ba'utti asaawwatutti hanga gara soofii balleessatti hanga asiitti uummata guddaa bal'atee taa'u. Kanaaf jecha takkaa yeroo horteessaa lakkaawwatu uummanna keessaanii sirbeewu. Ilmi tokko abbaan islaama eessumni harma haala qabne kun akkuma aadaa keenya akkuma seenaa keenya dhalli namaa karaa ittiin guyyaa kana keessaa tokko waan ta'eef guyyaa har'arraa eegalee hawaasni Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessaa bakka abbootiin gadaa hundi jiranitti simannaa gargaaruu hooyyee aniyyaatti waliin dhufee ilmi kun ilma gudeeta aniyyaa kan hooyyee aniyyaa ta'uu hubatanii nuufillee eegattanii gammachuu kana baga hojii hojjettanii dhumarratti waan hin bira kutuu qabne keessaa warroottan qophiin kun akka milkaa'uuf yeroo baay'ee ifaajjii guddaadhaan ittiin kennee qarshiidhaanis yaadaanis qorri kun qophaa'ee asitti akka wal ga'uuf qooda baatan hundi isaanii galatoomaa jechaa lammii keenya kan biyya alaa jiraatu hawaasni yuunivarsiitii kan Suudii akkasuma Yurooppaa keessaafuu dhaabbanni Kumbannaa Global Foundation ta'u rispoonsara guddaa ta'uudhaan guyyaa har'aa kanaan wareegee jira. Galatoomaa isin